Akkam jirtu hordoftoota keenya hundumti keessan akkam jirtu. Har'a bakka addaan siniif qabadhee deemu. Hundumti keessan yoo haga xumuraatti viidiyoo kana ilaala. Mee waliin haa ilaallu. Bakkichi kun eessame? Iddoon kun eessa jedhama? Iddoon kun eessa jedhama? Iddoo mana amantaa keessaa qabdu keessa tokkodha. Bakka ajaa'ibaatti dhugaa dubbachuuf. Eessadha mee? Warroonni beektan. Egaa hundi keessanii viidiyoo kana dhugaa daawwadhaa. Waa baay'ee argitu jechuudha. Eshi kabajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota yuutuubii Orjii Tawaahidoo hundumti keessan nageenyi Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kawaalaa guddaa kan ta'e naannoo Oromiyaa Shawaa Aanaa Gimbichuu mana amantaa Garmaama Abboo kan jedhamu sin daawwachisa. Hundumti keessaniyyuu mana amantaa kana haga xumuraa ilaalaa dhugaa dubbachuuf baay'een keenya hin beeknu, baay'ee bakka namoonni baay'een saballisaa bakka itti sirriitti nama fayyisu bakkee afurawaadha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Egaa manni amantaa kun xintaawii yookaan immoo baroota darban waggoota baay'ee kan lakkoofsisedha. Dhugaa dubbachuu fi akka jedhamutti waggaa 400 ol kan lakkoofsisedha. Maqumti isaatiyyuu yoo ilaallu Garmaama Abboo jedhama. Garmaama jechuun iyyuu abboonni keenya yeroo baay'ee fardooliin yeroo taabonni ba'u fardoolii guluffiidhaan biyya sana dhaqu jechuudha, biyya garaagaraarra. Kanaaf namoonni baay'een beekuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf bataskaanni kun bataskaana guddaadha. Akkasumas immoo gadaamii guddaadha. Namoonni hin beekne akka beektaniif jecha har'aa viidiyoo xiqqoodha kuni jechi koo waan sabaan baay'ee gatii qabuuf bataskaanichas hin mul'isne sa'aatiin keenya waan fudhateef akka tasaa tajaajila osoo hin deemaa jiru wanta kana arginaanan har'a hordoftoota keenyaaf dabarsuun qaba jedhee dhufeera. Egaa isinis immoo akkuma ilaalaa jirtan kanadha jechuudha. Bootichi baay'ee bareedaadha. Boota sagaleen Waaqayyo yeroo hunda itti lallabamudha. Akkasumas abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus yeroo jalqabaatiif osoo kawala cuqqaalati yoo kaa'utti bakka sana akka arrafe yookaan immoo akka qubate ni himama jechuudha. Iddoo Garmaama Abboo jedhamu kuni na bakka bareedaadha. Naannoo caffeerra ol karaa sandaafa jidduu osoo hin geenye jechuudha. Naannoo qollaa kan jedhamu Amaaraa Kililii osoo hin geenye jechuudha. Daangaa sanarra jira. Bakka bareeda jira dhugaa dubbachuu fi akkasumas immoo bootichi boota fayyinaati sirriitti. Nama sirriitti deemee ilaalee nama sirriitti daawwatetti dhugaa bakka bareedaa mana amantaa sirriitti nama booji'itudha dhugaa dubbachuu fi Inna har'aa kanan siniif qabadhee dhufeen jedha obboleewwan keenya boota ajaa'ibaati jechumaa fi na Oromiyaa keessa akkanatti bataskaanni akkana jira jenneetiyyuu kaasuufiyyuu dhugaa Waaqayyoo baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Maaliif jennaan kawaala akkasii jiraachuun baay'ee qulqulloonni abboonni keenya yeroo hunda kadhannaadhaan akka jiraatan kadhannaan kawaala kana keessa akka turan nu barsiisa jechuudha. Kanaaf waa baay'ee asirraa barachuu dandeenya. Yoo banne ta'e waa baay'ee asirraa barachuu dandeenya maatii waan Waaqayyo. Kanaaf hundumti keessanii yoo akka deemtanii daawwattan maqaa Waaqayyo isin gaafadha. Warroonni isinii danda'amu naannoo caffeerraan deemama. Guyyaan eneksisaatis namoonni baay'een ayyoonni baay'een akkasumas immoo liqaa'untonni baay'een kan irratti argamanidha gati ta'eef hundumti keessanii yoo akka irratti argamtan sin gaafadha obboleewwan keenya warri isiniif danda'amu jechuudha. Egaa holqa guddaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf as keessatti holqa baay'eetu jira. Nuyyuu baay'ee kaameraaf nutti hin mijanne malee jechuudha. Bakka baay'ee bareedaadha. Holqichi kuni keessas kutaa qaba. Kutaa baay'ee qaba jechuudha akka gadaama Dabra Libaanoos akkasumas immoo akka Saaba Sanbatiifaa jechuudha. Na garuu akkasitti hin beekamne
akkasitti hin beekamne dhugaa dubbachuuf naannoo sana warri jiran baadiyyaadha warra baadiyyaatti gadi ta'ee fi akkasitti bataskaanicha irratti hin hojjenne jechuudha malee boota ajaa'ibaa ture jechumaaf obboleewwan keenya na bataskaana akkana immoo akka bira dhaabbannu daangaa ishee akka kabachisnu asumaan isiniif heeruun yaada. Kanaaf obboleewwan keenya guyyaa irraa wanta kanan sin daawwachise guyyaa borummaa akka fedhaa fi yemma waaqayyootti gadaamota garagaraas Dabra Libaanosis akkasumas immoo gadaamota garagaraa akka daawwannu waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaruuti. Baroonni ilaalaa jirtanii garuu hundumti keessan YouTube kana Urjii Tawaahidoo Tube aga xumuraatti nuuf dhaggeeffadhaa dhugaa aga xumuraa dhaggeeffadhaa erga dhaggeeffataniin boodatti immoo like share repost godhaa duwitis godhaa akkasumas immoo yoo isin danda'ame sirriitti shashan copy link keessa galaati copy link nuuf godhaa isin jenna obboleewwan keenya waaqayyo gooftaan isin eebbisuu eebbifamaa isin jenna wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። Sini me, akati mul'atan asi. Yaruga. Mul'atan. Video irra jira malee. Garanas jira. Hayyo ol qaba qaba. Tangga, ini gadi dia mungkin ya pakak, jadi agak, agak naftar. Mai, woi, mali tajo, ya signu tu kok, kami, injur kok kemana? Saballi salal bakkee jiru laal dhugaa waaqa. Achi iddoo sana laal iddoo sana saballi iddoo san jira laal. Saballi abboo jechuudha. Akka taarikaawidha kun. Iddoo ajaa'ibaan beekamnedha.